Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa duraan dursee dhiifama isin gaafadhaa sinirraa turuu kootiif baay'ee dhiifama. Maal taatee viidiyoon hin gadhiisne kan naan jedhan baay'ee keessantu jirtu. Egaa anillee homaayyuu hin taane egaa jiini kun ji'a Ramadaanaati. Hojii mana madaamillee biisii nama godhaa yeroo isin argamnu. Kanaaf sinirraa jettee dhiifama isin jedhan of oolchaa. Egaa karaa hojii keenyaatti gaafa deemnu hojiin keenyarra bifa adda ta'e bifa bareedaadhaan isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira. Haala kanaan baay'ee tokko bareeda waan feene fayyadamuu hin dandeenya. Kana shiniidhaaf hin dhahaa jira hin baasne ammallee akkamitti akka jalqabamuuf akkamitti akka xumuru isinitti agarsiisa. Amma akkamitti akka jalqabe kirriidhuma kanaan lafa haaraa jalqabe isinitti agarsiisa. Garuu xumurri isaa kanumaan ta'an isiniin jedhaan xumurri kana ammallee egaa baay'ee tokko bareeda. Hojii isaas illee salphaadha. Kirriis illee baay'ee nu jalaan fudhatu. Bifa bareedaadha. Akkamitti akkan jalqabee akkasitti isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira naa waliin. Egaa kirrii kanumaan jalqabaa adiidhaaf bifa kanaan asirratti bifa kanaan waan jalqabeef ammoo jalqaba isaa adiidhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hojii keenyaaf kan nu barbaachisu akkuma kanaan dura isinitti himee kiroosheedhaa fi maqasiidha. Maqasiin nu biraa kun qabu. Amma kanaan guddisee shiniidhaaf waan jalqabeef isinitti agarsiisuuf asirratti biceessee isinitti agarsiisa jechuudha. Sansalataan jalqabna hojiin keenya akkuma duraan isinitti agarsiisetti. Sansalata akkasitti jalqabanna. Erga akkas goone amma 20 dhaadhaa jechaadha. Kun kan shiniiti guddaadha. 80 dhee amma sanatti hojii kan koo xumurri kanumaan hin xumura. Asirratti akkamitti akka jalqabne sanatti agarsiisuuf qofa jechaadha. 20 dhee sanatti agarsiisa. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Haala kanaan akkasitti naadhee jira. Yoomiyyuu sansalata dhaannu dirqama sansalata keenya lakkaa'achuu nu barbaachisa. Sababni isaas asitti lakkoofsa isaa dogongorre yookiin lakkoofsa malee hodhaane jarri gurguroon mul'atan kun lakkoofsa qabu jechaadha. Kanaaf akka nu jalaan caalletti yookiin akka nu jalaan hanqannees lakkoofsaan hanga feene dhaachuu dandeenya. Sireedhaaf illee baay'ee tokko bareeda kuni. Akkasitti amma kan argannaa hadhee fidee sadiin dhaadha 1 2 3 sansalata 3 argannaa hadhee fidee kirooshee koorra maree fideen sansalata 3 dhaadhe kanarra isaa afuraffaa keessan baafadhaa jechaadha. Haala kanaa sansalanni 3 duraan dhaadhe akka dabal kirooshee tokkotti nu fayyada. Sana booda boolla jiran kana keessa tokko dhaannaa jechaadha. Sansalata 20 dhaanne keessa tokko yookiin dabal kirooshee tokko 20 irra dhaanna sansalata kanarra. Bifa kanaan boolla isaarratti hin darbiin lakkoofne waan dhaanneef jennaan yoo akka tasaa tokko irra darbine booda nu jalaa hanqachuu danda'a. Kanaaf sirriitti hubannee boolla si keessa tokko baafannaa jechaadha turre hin darbin. Irra darbuus hin barbaachisu. Boolla tokko keessa dabal kirooshee 2 dhaachuun hin barbaachisu. Tokkuma dhahannaa jechaadha. Bifa kanaan tokko hanga asitti dhahannaa jechaadha. Kana jechuun kunuunsa kana jalqaba akkuma kanaan sansalata dhee ture sansalata irraan tokko dhee guute jechaadha. Kunillee akkuma sanaa ta'uuf deema. Egaa erga akkasitti tokko dhaannee isinitti mul'ata jedhee yaada. Haala kanaan tokko waan dhaanneef amma zuurii tokko kanaan xumurreerra. Zuurii lammataa irratti kana hojii keenya akkas naanneeffannee jalqaba akkas dhahaa turre amma immoo finnee
akka nuuf mirgatutti akkasitti dhaannaa jechaadha. Asirratti sansarata 8 dhaannaa 1 2 3 4 5 6 7 8 8 erga dhaannee asii kaasnee 5 lakkaa'anna 1 2 3 4 5 ati shanaffaa irratti kirooshii keenya irratti akkasiin mariin kirooshii keenya duwwaasaa finnee shanaffaa kana keessa finnee qabsiifannaa jechaadha. Qabsiifannee tokko akkas guduunfannaa walitti. Haala kanaan erga akkas guduunfannee akkas deebisnee naanneeffanna hojii keenya. Sanatti mul'ata dhee yaada. Erga akkasitti qabsiifannee akkas dhahaa turre. Amma deebisnee kirooshii keenya keessas baasnee kun akkasatti mul'atutti isa kan ammas sila akkasin dhahaa jiru fideen akkas naanneeffadha. Dudduubatti deebisee jechaadha. Ergan dudduubatti deebisee amma sansalata kana keessa double crochet 5 dhaadha. 5 dhaadha 1 2 tu sansalatan dhahin 3 4 5 amma akkasitti 5 dhaadheeraa jechaadha. Amma erga 5 dhaadhee kirooshii koorra akkas maree fideen boolla kana keessa duraan akkasitti tokko tokko dhaadhee jiru 5 lakkaa'anii irra darbe sana keessa amma irra keessa isaatti deebiseen tokko tokko 5 dhaadhaa jechuudha. Double crochet 5 5 lakkaa'ee irra darbe sanarra jechaadha. Fideen kana keessa irraa jalqaba. Haala kanaan jalaan jechaadha kun tokko lama sadii afur 5 akkasitti 5 dhaanne gaafa 5 dhaannu dizaayinii akkasitti dizaayinii tokko nuuf uumaa jechaadha. Hubadhaa wanta 5 dhaandhee kuni jalqaba sansalata 8 dheekee 5 lakkaa'ee darbeen ture. 5 lakkaa'ee darbeen sanarra darbe sana keessa guuttadhee jechaadha. Akkasitti amma abaaboo kana nuuf uumeera jechaadha. Kunoo amma jalqaba kan nuti sansalata 8 dhaannee fi asitti akka booda ol nu jalaan caallee fi daarii isa kanarratti yoomiyyuu 8 dhaanna. Amma walakkaa kanatti sansalata 5 dhaanna. 1 2 3 4 5 sansalata 5 akkasitti erga dhaannee ammallee 5 irra darbinaa jechaadha. 5 lakkaa'annee 1 2 3 4 5 finnee shanaffaa keessa kirooshee keenya irra tummariin finnee akkas akka guduunfachuuti akkasitti qabsiifanna. Amma akkasitti qabsiifannee finnee kirooshee keenya ammallee akkuma jalqaba sanaatti akkas ofitti naanneessina akka dhaachuuf nuuf mijatutti. Deebisnee ammallee double crochet 5 sansalata kana keessatti dhahannaa jechaadha. 1 2 3 4 5 haala kanaan sansalata sanarratti double crochet 5 dhahadheera. Amma as bakka sila double crochet 5 asirratti dhahadhee bakka kasiite jechaadha. Amma bakki kun duwwaadha banaadha. Kun asirratti gaafa dhahannu finnee kanarratti tokko tokko dhahanna double crochet tokko tokko yeroo 5 dhahanna
sana booda akka isa kanaatti nuu duuda jechaadha bakki duwwaa kun kirooshee keenyatti akkas maranna finnee asiin akkas galfanna. Sansalata kana keessa akkasitti irra keessa siitti tokko tokko dhaanna jechaadha. Tokko ammallee lama sadii afur shan akkasitti ammallee kunoo ababaa lammataa dhahannee jechaadha bifa kanaan shan erga dhahannee ammallee deebisnee sansalata shan dhahanna. Tokko lama sadii afur shan erga sansalata shan dhahannee ammas akkuma isaan tokko lama sadii afur shanaffaa asirratti kirooshee keenya irra tummariin asii finnee galfanna. Guduunfanna naanneeffanna ammallee erga naanneeffannee ammas dabal kirooshee shan dhahanna. Tokko lama sadii afur shan erga akkasitti shan dhahannee ammallee akkuma kana kuna bakki kun duwwaadha bakka kana keessa irra keessa sii kanaatiin nu tokko tokko shan dhahan finnee kirooshee keenyatti erga marree asiin akkas fuulduraan baafannee haala kanaan shan dhahannaa jechaadha. Kanaan shan dhahanna kunoo amma abaaboo sadii dhahanneerra jara kana uummataa jirra jechaadha. Tole ammallee sansalata shan dhahanna tokko lama sadii afur shan haaluma kanaan jara kana siin gahanna. Innis daarii kan erga geenye ammallee silaa lakkoofsaa waan hin dhaadheennaan na jalaa waliin caaluu jechaadha kunoo dhumarratti illee wal qixxee ta'a. Erga haala kanaan zuurii guuttannee haala kanaan zuurii tokko guuttannee irraa jechaadha. Tokko lama sadii afur shan ja'a ababaa ja'a baafanneerra amma akkas naanneeffannee sansalata sadii dhahannaa asirratti lama sadii ammallee bakka kanatti sii kana dhiisnee kan lammata kanatti dabal kirooshee shan dhahanna. Shan sila dhahataa dabarfanneerraa keessa amma shan irratti dhahannaa jechaadha. Jarri kun akkuma bahanitti bahaniiru kan lammataa zuurii lammataa irratti hanga asitti dabal kirooshee shan nuuf ta'a. Sansalatan dhaanuu kirooshee keenya irra marree kana keessa tuudheen kunoo bakka kana bakka sila shan dhahannee darbine kanarratti finnee ammallee tokko tokko dhahannaa jechaadha. Marsaa lammaffaa irratti abaaboo lammataa akka dhaachuuf nuuf mijatu sadii afur shan ammallee sansalata tuudheen finnee bakka kana tokko lama sadii afur shan haala kanaan kun akkasitti nuuf ta'a dudduubbeensaa jechaadha. Nama sanatti agarsiisu kun dudduuba ammallee finnee
ishee kanarra dabarfannee kunoo bakki isaaniif gara deebisnee ammallee dabal kiroosii 5 dhaanna. Bakkuma sila 5 dhaannee dabarfanneerra irra keessa isaatti ammallee 5 dhaannaa jechaadha. Haala kanaan kun dugda isaatii akkas nuu ta'a. Abaaboon nuti dhaannee deemne immoo bifa kana nuuf ta'a jechaadha. Sinitti mul'ata yaada. Kana jechuun kunoo kana jechaadha. Amma haala kanaan zuurii guuttadheen jira. Akkasitti abaaboon tokko ba'ee jira. Zuurii tokko fixee abaaboo lammaffaa dha'uuf sinitti agarsiisaa jechaadha. Amma erga akkas zuurii guunne amma finnee naanneeffanna hojii keenya akkasitti karaa mirgaa akka dha'achuun nu mijatutti. Sana booda ammallee sansaalata 8 dhaanna. 1 2 3 4 7 8. Amma hojiin isaa sirriitti nu gala. Akka duraan 5 lakkaachuun nu barbaachisu maaliif 5 dhahannee qopheeffannee qabna. Amma irruma keessa isaatti dhahachuu malee amma finnee 5 kana keessa akkuma sana lakkoofnu lakkaamaa jira waan ta'eef irra tarkaanfannee finnee boollasii kana keessa qabsiifanna. Siniif gala. Erga sansalata dhaannee irra keessa kanaan dhaanu amma finnee kirooshii keenya irra tuun naanneessiin boollasii kana keessa galfanna. 5 irra dabarfannee sana booda qabsiifanna akkasitti. Akkuma jalqaba sanatti agarsiise sansalanni keenya akkas nuuf ta'a. Naanneeffanna. Erga naanneeffannee tokko akkas dhaannee dabal kiroosii 5 sansalata kanarra dhahannaa jechaadha. Ammallee kana booda hojiin isaa zuurii lammaffaa irratti nu rakkisu. Akkasitti 5 erga dhahannee amma kunoo 5 nuti irra dabarfannee deemne amma asiin jalaan kunoo tokko tokko irra dhahannaa jechaadha. Akkasitti bakka sansalataa bakka duwwaa ture bakka duwwaa sana akkasitti tokko tokko irratti dhaannee duuchanna. Bifa kanaan 5 akkasitti nu guutee jira jechaadha. Akkas qabannee deeffanna. Ababaan lammaffaa nu ba'ee jira jechaadha. Ammallee walakkaa waan ta'eef sansalata 5 1 2 3 4 5 daarii kana qofa nunis sansalata 8 dhaannu. Yeroo abaaboo haaraa dhaachuuf jennu daarii kana irratti sansalata 8 dhaanna. Asiin sansalata 3 qofa dhaanna. Amma akkasitti 5 dhahanna. Sana booda finnee kunoo 5 kan akkuma jiru irra tarkaanfannee finnee bakka kana keessa qabsiifannaa jechaadha. Erga qabsiifannee naanneeffannaa ammallee sansalata dabal kiroosii dhiifama 5 dhaadha sansalata sanarratti. Yoo sanatti ariifadheef dhiifama. Akkasitti 5 dhaadhee kiroosii korra maree fidee amma kana duuchuudhaaf fidee asiin akkasin baafadha. Ergan akkas baafadhee isa kana akkasitti harkifadha. Sana booda tokko akkas harkise. Ammallee akkasitti qabannaa akka nu mijatutti. 3 4 5 5 dhaannee jechaadha. Ammallee sansalata 5 dhaanna. Finnee ammas 5 irra dabarfannee qabsiifanna. Kana booda hojii isaa nuti jedhu naanneeffannaa. Finnee ammallee dabal kiroosii
shan dhahannaa jechaadha sansalata keenya irratti. Jalqabarraa yoo hubattanii ilaaltaniif inni zuurii lammataa nama rakkisu, bakki isaas namaa galaa, lakkaa'uunis nuun barbaachisu lakkoofsaan adda adda baafanneerra waan ta'eef inni kana keessa galfannaa. Ammallee haaluma kanaan shan akkasitti guutanna. Ammallee sansalata shan tokko lama afur shan kirooshii keenya irraa utuu mariin finnee as keessa qabsiifannaa. Naanneeffannaa tokko akkas dhaannee booda ammallee dabra kirooshii shan dhaanna sansalata keenya irratti jechaadha. Bifa kanaan erga akkasitti dhaannee finnee amma boolla asii kanaa duuchannaa asiin jala asiitiin akkas dhaannaa jechaadha. Akkasitti ammallee sansalata shan finnee kan shanan irra tarkaanfannee akkuma jiruun qabsiifannaa. Naanneeffannaa erga qabsiifannee tokko akkas dhaannee kaanee ammallee dabra kirooshee shan an kanarra isinitti agarsiisuuf jalqabe malee isuman jalqabe kana xumureen isinitti agarsiisaa jechaadha. Kana jalqaba isaa waan isinitti agarsiisaniif asirratti jalqabeen isinitti agarsiise malee an kana dha'uuf hin jenne isinitti agarsiisuu kan. Shan haala kanaan keessa baafannaa. Tokko lama sadii afur shan ammallee finnee shaninni dhamma daarii kanarra geenyu bakka sila sansalata sadii dhaanne sanatu kan nu fayyadaa jechaadha. Finnee sansalata sana keessa qabsiifanna. Haala kanaan daariidha kun. Amma deebisnee asuma naanneeffannaa tokko akkas fudhannee dabra kirooshee shan dhaanna. Haala kanaan ammallee finnee as keessa duuchannaa. Akkasitti zuurii guuttannee jechaadha. Abaaboon keenya lama akkasitti bifa bareedaa ta'een nuuf ba'ee jira. Isinitti mul'ata yaada. Haala kanaan jalqabachuu dhahachuu ni dandeenya. Baay'ee tokko sarbaadha. Yeroo illee nutti fudhatu. Alangaa asitti kanaan isinitti agarsiiseera waan ta'eef kanarratti xumuree sin agarsiisa. Lama dha'uu waan hin feeneef jalqaba isaan kanaan isinitti agarsiisee yoo isiniif galuu dide koomantiidhaan natti himaa. Yeroo deebi'ee isinitti agarsiisuu ni danda'a jechaadha. Kanarra keessa kanatti akkuma amma isinitti himee erga abaaboo tokko dhaannee akkasitti sansalata sadii dhaannee tokko lama sadii naanneeffannee kaane finnee ammas kana keessa
double crochet shan dhaanna shan irra keessatti dhaachuudha amma abaaboo gatii fixnee yeroo innaan waan booda naannoo abaaboo irratti dhaanneyyuu shan irratti dhaanna jechaadha amma kanarratti irra keessa isaatti shanii ammallee irra keessa kanaatti shan sansalata nu barbaachisu hojii keenya kana keessa sansalanni walirraa nu fageessu wanta nu fayyadamnu hin jiru sansalanni nu fayyadamnu yeroo abaaboo uummachuuf jennu yeroo dizaayinii siiguroo kana uummachuuf jennu qofa sansalanni nu barbaachisaa jechaadha haala kanaan tokko irratti dhaanna haala kanaan kunoon akkas dhaannan akkasiin dha'u asirraan abaaboon kun lammataa dhumeera jechaadha zuurii sadaffaa irratti abaaboo akkasii dhaanna kana finnee asiin gahanne kaane as deebii irratti abaaboo bifa kanaa sansalataan dhaanna jechaadha jalqabni isaa kanuma fakkaata nama rakkisu hojii isaa baay'ee tokko salphaadha akkanaan jalqabachuu ni dandeessu xumura isaa kanarratti sanatti agarsiisaa jechaadha kana waan hin baasuu geef xumura isaa asirratti san agarsiisa ammaan kunuunsa kana argan zuurii guutee jira zuurii akkanatti waan guuteeruuf naanneeffadha hojii koo kastaa duddisaa ronaandoo asiin illee fayyadamuu ni dandeenya kanaaf amma sansalata sadii dhaadheera deebisee amma tokko dhaadhaa jechaadha kun bakkuma kana dhaabe irratti bakkuma kana sinii dhaa jirurra geetan hin jira asirratti illee asirratti shan dhaachuudha sansalata crochet double crochet shan dhaachuudha jechaadha asirratti illee kun asumarra ga'ee jira double crochet shan haala kanaan dhahanna jechaadha afur shan shan dhahan kun abaaboo tokkorra shantu jira finnee crochet keenyatti marree as keessa dhahanna sansalanni nu barbaachisu bifa kanaan ammallee finnee as keessa amma double crochet shan dhaachuurra jirra waan ta'eef inni kun gatii bijoo guddaa ta'eef yoo hunda isaa sanatti agarsiisaa malee viidiyoo dheerataa kana boodammas haala kanaan shan dha'een jira jechaadha kun feellisaasi amma dudduubatti naanneessinee jirra waan ta'eef shan nan dha'u akkasumatti duddi isaanatti naannaa jechaadha zuuriidhaan geessanitti deebi'a akkasitti amma zuurii guutee dhufee jira zuurii asitti erga guunne daarii kana gangee naanneeffadha hojii koo akkasitti kun fuula kootti naannaa jechaadha bafti karaan dizaayinii jiru kun amma sansalata 8 dhaanna sanitti meera abaaboo dhaachuuf jennu gara kam tokkoon 8 dhaanne oomiyyuu tokko 2 3 8
erga 8 dhaannee finnee as keessaa qabsiifannaa 5 irra tarkaanfannee jechaadha akkuma sirriitti agarsiisee darbetti kirooshii keenya irra tuun mariin finnee asiin akkas godhanna erga akkas goonee amma naanneeffannaa haala kanaan tokko akkas godhannee double crochet 5 dhaannaa jechaadha tokko 2 3 4 5 agartanii akkasitti 5 ergannee bakki kun duwwaadha miti crochet keenya irra marree finnee asuma keessa akkas godhanna nuti akkas waan deemaa jirruuf asirraa yoo jalqabne nu jala kun fidee asiin karaa dudduubaa nuuf dizaayinii abaaboo kuni nu jala akkas ta'uu danda'a naanna'uu danda'a kanaaf amma nu dhoofsi keenya akkas waan deemaa jiruuf finnee kirooshii keenyatti akkas marree asirraa jalqabannaa jechaadha akkas harkifannaa sana booda tokko ammallee 2 asuma keessa 3 ammallee 4 finnee ammas 5ffaa kuma bakka kana galfanna haala kanaan 5 dhahanneerra erga 5 dhahannee amma akkasitti deeffanna ammallee sansalata 5 tokko 2 3 4 5 asirratti 8 kan nuti dhaane daariidha isiniin jedheera ammoo lakkaarra 5 dhaanna 5 erga dhaannee kun 5 asitti was adda beedhuu waan jiruuf innis keessa galfachuu qofa lakkaa'uun nu barbaachisu sana booda ammallee hojii keenya naanneeffannaa tokko akkas dhaannee double crochet 5 asirratti nuuf ba'a jechaadha shan erga akkasitti dhaannee finnee amma crochet keenya irra marree kana keessa ol dhahanna haala kanaan tokko 2 3 4 5 ammallee asuma keessa qabsiifannee naanneeffannaa sana booda tokko 2 3 4 5 jalaanillee akkuma kana 5 dhahannaa kanaan erga 5 dhahannee naanneeffannee akkuma haala sansalata 5 dhahannaa jechaadha haala bareedaa kanaan zuurii guutee sinitti deebi'a egaa haala kanaan zuurii guutee ni jira erga zuurii guutee asirratti viidiyoon kun baay'ee tokko waan dheerataa jiruuf viidiyoo lammataa irratti dhuma isaa sinitti agarsiisa zuurii lama dha'ee keessa asirrattan adii zuurii 4 bifa kana zuurii 4 dhahaa jira zuurii 4 waan jiru ababaa 4 tokko 2 3 4 kana dheekee tokko 2 3 4 4 adiidhaan 4
bifa kanaan waan baasuu hedheef amma bifa kanaan waan xumuruuf zuurii lama qofatu naafa. Viidiyoo lammataa irratti zuurii lama asirratti dha'ee fi daarii isaa kanatti akkamitti haala bareedaa ta'een zarfii isaa yookiin faayyoo isaa sirraan akkamitti akka dha'u isinitti agarsiisa viidiyoo lammataa irratti. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun na jabeessa. Gaaffii qabdan illee koomantiidhaan naaf kaa'aa isiniifan deebisa. Dogoggoraan qabullee koomantiidhumaan na gaafadhaa isiniifan deebisan isiniin jedha. Hanga viidiyoo kutaa lammaffaatiin walitti deebinutti turtii gaarii.